Beriyaada afaan bantii dhugaatti fakkaate. Weerarra dhiira lakkaa warateetu walirra lolaa jiru. Akka oliitti walirra lolaa. Dubartii gaariin maqaa eeggatti. Dubartii kabajamtuu maatii maqaa maatii eeggatti. Wallaahi maqaa obboleessa ofii maqaa gosa ofii. Wallaahi maqaa nama guddaa rabbi namni yoo tokko dha illee guddaa manamaan jedhan alhamdulillah bagguma guddaa sanuu ta'e wallaahi bagguma guddaa san ta'e alhamdulillah hoo dulloomillee leenca fakkii dhiiraaf jalaa qaba fakkii abbaa jechuu leenca asii gariidha asiin ubboodha. Tartees maal arrabsi ati immoo maal as jala deemtee na dhaal deeggartoonni gara isii dhufe kaasbaanallah annama arrabsaara nama na arrabse ofirraa deebisaa jira malee ulfa ajaa'iba ulfa jettee haaso'itti jedha warree beekasaba baay'isannee akkanatti miira keessa hin jiru wallaahi wallaahi deeggartoonni kiyya sirritti caalaa deeggartoonni kiyya maashaallah wallaahi naanaati aqliin ilma namarraa ka'e subhaanallah wallaahi edamo yoom argeef viidiyoo wayi aqliin ilma namaa subhaanallah du'aayin ummanni oromoo akkasitti naa godhe sun wallaahi durii dafaana dhagaa lafan buutu wallaahi lafan buutu yoomiyyuu lafan buutu ulfa garuu numa ulfaama hin dhumne hin dhumne maan namni waa 40 irra ga'e jedhanii da'uun jaani yaa rabbi karaaman ilma namaa irraa galte subhaanallah dhugaan seenaa abjuu manaaba amma reef hirriba keessa jirti hirribaan kaane ganaadha ati waggaa meeqaa maal gochuu edda qaali namaa si buloofamoo azalaa baataati maaltu ilmoo kiyya kana booda safara isii geesse habiibi jaarsuma kiyyaayyuu rabbi na haa tiisu wallaahi tanuma kadha ummanni kun miira keessa nama galche waan arge wallaahi abjuu wallahi ani maqaa haadhaaf abbaa kiyyaa eeggadha eessumattu namni guddisa bade maqaa haadhaaf abbaa ofii jabeessee eega
bireedii dura ilmoo qabdaa jedha tokko. Wallaa na kolfisiiftan. Laala akkatti jira nama meeqa geettan nama 300 geettan. Ooyyaa dhuftee kinoo laal mudiirritti yabeen nama na eegu kanan qabaa jennaana. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Komentii wallaa natti dhufee dubbisa malee. Maal jala bu'aa jira amma himummaan tunarra jira. Sila ummata maal taatan? Subhanallah. Amma na dhiisee deemee fi na waliin jira maalitti beektan? Yaa ummata maraatina inni uffata isaa isinitti argisiisaa astennu. Eessa ni maraatina wallaahi reedii waa takka asii fudhannee mana kana keessa. Inni maraatina hino. Kuni guutuun kanatti laaldachaasee fi kaayee. Yaadattanii uffata isaa kana. Uffata mi'an madhiisa. Wayyoo. Isinitti fakkaatina dhugaa hino. Wayyoo. Leezara isaa kana faa yaadattanii isa? Leezara isaa kana yaadattanii? Hin mul'atu silaa isinitti hin argisiisa. Leezara isaa kana yaadattanii? Uffata isaa. Wayyoo. Abbaa firoo kookin akkanatti kaa'e. Uffata idaa isaa. Miira keessaa bayaa. Ayyoo. Miira keessa na galchitan dhugaa waaqa. Inni sin jira ka amma jaartii lama ta'e. Dhungadhu. Wallaahi deebine. Mucaan kiyya barumsa jira yaa warrana. Eessa galti abjuudha manaaba. Namni Addis Abarra dabarsuu hin jiru. Dhugaa seetanii? Amma deemaa narraa bakka. Leeniyee dhugaadha. Nama 400 deemtanii miti. Nama 400 deemtanii deemaa bakka. Affataa isin godhaa araabee. Hiinoo kiyya godhata. Walla kaayiroo kanattu obsa saburuu jedhe jar araba. Obsa jedhee obsa. Obsa jedhee obsa.
ajaa'iba. Jimmaa saba biraa maal? Uummanni haala fira miira keessa seensisee jira. Arbaa rabbii. طيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abdii deemtee anuma deebitaami. Gaalee biyya koo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. كيف جرى؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي dhugaa keete wallaahi. Alhamdulillah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Firoo jaakii yanaa fideetti. Guddifatu edda. Sumayyaan eessa oolte dhufti? Faristiyaa dhugaa keete wallaahi. آمين 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 الحمد يا رب العالمين. وأين أقول أي الله كربي ندد في بيجي مكانك إنسان بس. eessa deemuu feete? Bakka rabbiin dhaabe dhaabadha kama. Bakka rabbiin bakka kana dhaabatta jedhee dhaabatan malee. Maki آمين آمين يا رب العالمين. والله الفاتحة وروني دعائنا قوتا. Gowwaan tokko jala deemee jaarsa ishii argee heeruma jedha. Jaarsa dhabe siin jedhani.
إيه والله أم أورومو تجت dhugaa wallahi jaalala ummata Oromoo jaalala ummanni Oromoo